Itoophiyaan yeroo hunda weerara alaashitti dhufu injifachuu cichoomina lammiilee ishii. Lammiileen ishii weerara Xaaliyaan irrattis injifannoo Adawaa irrattis weerara Ziyaad Barree irrattis lola Shaabiyaa wajji gaggeessaa turte irrattis akkasumas lola Kaabaa irrattis iccitii milkaa'ina ishii lammiin biyya ishii tokkummaan cichoomanii injifannoo barabaraan hangalmeessaa turan cichoominaan waan dhaabbataniif weerara Xaaliyaan meeshaalee waraana ammayyaatiin gaggeessaa turte kan Itoophiyaan ittiin injifatte meeshaalee duubatti hafuu qabatte kan ittiin injifatte iccitiin isaa cichoomina jechuudha. Cichoomina keessa waan baay'eetu jira. Cichoomina keessa dhugaatu jira. Nama dhugaa ta'utu jira. Cichoomina keessa fakkeessuu keessaa bahutu jira. Cichoomina keessa nama kaayyoo ta'utu jira. Cichoomina keessa murannootu jira. Cichoomina keessa jaalala biyyaati jira. Cichoomina keessa ilaalcha poozitiif ta'ee jira. Kanaaf iccitiin lammiileen biyya Itoophiyaa barabaraan rakkoodhuma keessa jirtu kana keessatti qaamota qophaa'ee meeshaanis diinagdeedhaanis humnaanis if gurmeessee dhufe ittiin milkaa'aa turre iccitiin isaa cichoomina jechuudha. Biyya isaatiif jaalala biyya isaatiif jaalala lammii isaatiif jaalala inni rakkoolee qormaata dhufu kana dura dhaabbatee cabsuudhaaf amantaadhaan fudhateetu isa injifachiisaa ture. Cichoomina guyyaa har'aa kabajnu kana keessatti Itoophiyaa keessatti lammiilee wareegama qaqqaalii kafalan itti yaadachuuf lubbuu namaatii ol hin jirtu. Lubbuu qaalii kana kan kennan mallattoo cichoominaati. Mallattoo biyya isaaniitiif dhugaadhaan qabsaa'uuti. Mallattoo of keessaa bahanii dursa biyyaa kennuuti. Dursa lammii kennuuti. Kun itti fufee hanga guyyaa har'aatti wareegamni kaffalamaa jira. Nageenya uummata kanaatiif, nageenya lammii keenyaatiif akka biyyattis ta'e akka godina keenyatti hanga guyyaa har'aa lubbuun namaa bahaa jira. Lubbuun qaalii bakka bu'aa hin qabu. Maatii akka keenyatti jaalatu isa dhiisee dursa biyyaa, dursa nageenya lammiitiif jedhamee wareegamni kan kaffalamu amantaa nama kaayyoo ta'uu, nama dhugaa ta'uu, waan qabate saniif amanamaa ta'uu isarraa kan ka'e wareegamni xumuraa lubbuu kennu. Lubbuun kan namaaf biyyattiin tun ijaaramaa itti as geessu. Ammas biyyattiin ta'e biyya qormaanni ishii hin dhumine, biyya ijaaramtee hin dhumine, biyya diina adda addaa qabdudha. Isa kanammoo beenee adeemsa abbootiin keenya jalqabarraa kaasanii rakkoodhuma keessatti injifachaa itti dhufassan isa dhaallee ammas qormaata fuulduraaf nu eeggatuuf dhuf qopheessinee hundi keenya toora irratti bobba'an irratti cichoominaan nu barbaachisaa jechuudha. Waraanaanis cichoomanii injifachuun, misooma irrattis cichoomanii diinagdeedhaan hiyyummaa keessaa bahuun hunduu seektara tajaajilaanis cichoomanii rakkoo uummata keenyaatiif furmaata kennu quuqama qabaachuun cichoominni adda waraanaa qofa irratti adda misooma irrattis adda waraana irrattis dippiloomaasii irrattis roga hundaanuu cichoominaan nu barbaachisa. Isarraa adeemsa biyyattiin irra turtee injifannoo qaqqaalii galmeessaa turteerra barnoota guddaa fudhannee ammas qormaata fuulduraa nu eeggatuuf immoo cicchinee irraa barannee osoo fakkeessi yoo deemne kan nama injifachiisu meeshaa gahaa qabaachuu qofaan, meeshaa ammayyaa qabaachuu qofaan, kan nama injifachiisu beekumsa gahaa qabaachuu qofaan,
beekumsi barbaachisaa, meeshaa ammayyaa qabaachuun barbaachisaa, humna guddaa qabaachuun barbaachisaa. Yoo cichoominni keessa jiraate, yoo murannoon keessa jiraate, yoo nama haqaa ta'uun keessa hin jiraanne gatiin qabu. Isaan kan hin barbaachisanii miti, ni barbaachisan. Cichoominni jiraachuu qaba. Cichoominni yoo hin jiraatin injifachuun hin danda'amu, mo'achuun hin danda'amu. Kaayyoo fi galma qabatan galmaan ga'uun hin danda'amu. Kanaaf onnee injifachuu, sammuu mo'ataa, sammuu ni danda'a, sammuu ni injifadhaa, sammuu ni guddadhaa. Sammuu saniin gabbadu ijaarame akkasii qabaachuun nama mo'achiisaa, nama injifachiisaa jechuudha. Cichoominni obsa barbaada. Cichoominni tasgabbii barbaada. Quuqama barbaada. Kanaaf waan dabreerraa sirriitti baranne, adeemsa biyyattiin tun keessa turterraa sirriitti baranne, qormaata fuula duraanuu eeggatuuf immoo iccitiin isaa cichoomina qabaachuudha. Haja'u san guyyaa har'aa qabannee hundi keenya qormaata nutti dhufuuf lammii hin jilbiiffanne taanee harka wal qabannee tokkummaa keenya cimsinee deemna taanaan galmi gurguddaan akka paartiitti badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf jennee qabanne san milkeessuun ni danda'a. Wanni milkeessuun hin danda'amne takkallee hin jirtu. Isa kanaaf immoo akkuma weerara alarratti hundi harka wal qabannee waan qabnu wal cinaa dhaabbannee mo'annu san baandaa keessa irrattis qabsaa'uun barbaachisaadha. Shanee irrattis qabsaa'uun barbaachisaadha. Warreen saamtuu gurmooftee zarafaaf deemtu irrattis qabsaa'uun barbaachisaadha. Itoophiyaanonni weerara alarratti tokkummaan keenya baay'ee cimaadha. Baay'ee cimaadha tokkummaan keenya. Cichoominni keenya baay'ee cimaadha. Keessatti yoo as deebine garuu akkasaniin jiru. Osoo keessoo keenya irratti cichoomina akka weerara alarratti qabaannu san qabaanne dinagdeedhaanis nageenyaanis waa hundaan humni guddaan humna namaati. Qabeenyi guddaan qabeenyaa olii nama jechuudha. Humni namaa kun sirriitti yoo tokkummaa akka weerara alarratti qabnu san qabaanne keessoo keenyatti qabaanne diinni fedhee humna guddaa kana dura dhaabbachuu hin danda'u. Humna guddaa kana seenuu hin danda'u. Guyyaa kana sababa godhee akka mootummaan akka paartiittis guyyaa shananuu Paagmee takkarraa hanga shanii sagantaalee adda addaadhaan gaafa kabaju waan irraa baran, waan irraa qaban, waan immoo cimina qabu isa san sirriitti cimsinee deemne waan akka hanqinatti qabnu immoo sirriitti keessoo keenyatti iflaalle kan nu baasu cichooma, kan nu injifachiisu, cichooma, kan nu mo'achiisu, cichooma haja'u kana sirriitti qabannee irraa baranne akka deemnuuf waan ta'eef akkaataa kanaan hundi keenya maaliif osoo humna guddaa kana taanee jirru alarratti injifannoo adda addaa osoo galmeessaa jirru wanti xiqqoo asii fi achi jirtu kana maaliif hundee kan jedhu kan hunduu gaafii ifitti deebisne deebii keenya itti kalline cichoomina keessoo keenya cimsinuun ja'a galatoomaa ulfaadhaa.